Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha oduu guyyaarraa isin biraa geenna jalqabarratti hangafoota oduu qaamoleen wal waraanaan hatattamaan dhukaasa dhaabanii mariitti seenuu qabu jette Ameerikaan. Shirri ijoollee Oromoo osoo hin leenjiin Tigraayitti erganii ficcisiisuu akkuma itti fufetti jira jedhame. Itoophiyaan hawaasni addunyaa yakkaawwan TPLF itti fufee raawwataa jiru osoo argu callisuun gaafii natti ta'e jette. Oduu biyya alaatiin USAID Samantha Power daawwannaa hojiif gara Itoophiyaa fi Suudaanitti akka imaluuf jiran dhaabbatichi beeksiseera. Oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfaa Sultaanii amma oduu bal'inaan qaamolee wal waraanaan hatattamaan dhukaasa dhaabanii mariitti seenuu qabu jette Ameerikaan. Qaamolee waraanaa kaaba Itoophiyaa keessa harka qaban haalduree tokko malee hatattamaan waliigaltee dhukaasa dhaaburra gahuu qabu jechuun Ameerikaan beeksiseerti. Dubbiimaan ministeera haajaa alaa Ameerikaan Ned Price qaamoleen wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabanii marii siyaasaa hunda hirmaachisetti seenuu qabu jechuun Tiwiitara isaanii gubbatti barreessani. Ololli waraana hammeessuu gama lamaaninuu deemaa jiru faallaa kanaati jedhan. Kana kan jedhan TPLF haaldureewwan amma dura dhukaasa dhaabuuf tarreessee ture fooyyeessa jechuun ibsa baase hordofeeti. Ibsi TPLF kamisa baase mootummaan ce'umsaa akka bu'uureffamuu fi mariin siyaasaa qaamolee siyaasaa ijoo biyyattii keessa jiran hammaatee akka jalqabu gaafata. Tajaajilli bu'uuraalee misoomaa kanneen akka ibsaa, baankii fi telekoomii akka bakkatti deebi'an baajatni akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 hanga 2014 hatattamaan akka gadhiifamuufis gaafata. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa ammallee labsii dhukaasa dhaabuu torbaanota dura labse akka hin diigin hima. Dubbii himtuu waajjira muummicha ministeera Itoophiyaa Biliinee Siyyum raayyaan ittisa biyyaa haleellaa TPLF daangaa ce'uun naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti raawwatu qolachaa jiru malee ofiin haleellaa raawwachaa hin jiru jechuun roobii darbe miidiyaatti himaniiru. Garaagarummaa qaamoleen Itoophiyaa keessatti wal waraanaa jiran qaban kan furu marii malee humna waraanaan miti jedhan Ned Price qaamolee wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabanii haalduree tokko malee gara mariitti seenuu qabu haa jedhan malee qaamolee waraanatti jiran marti deeggarsa namuma danqaa tokko malee karaa akka banan gaafataniiru. Itti dabaluunis tajaajilawwan akka elektirisiitii, telekoomii fi baankii Tigraay irraa adda citan deebifamuu qabu jedha. Qabxiileen kunneen haalduree TPLF tarreessa keessatti illee eeramanii jiru. Amma duras TPLF dhukaasa dhaabu haaldureewwan tarreessuu isaa hordofee Ameerikaan qabxiilee haalduree TPLF keessatti eeramaniin wal fakkaatu akka raawwataman gaafattee turte. Kun loltoonni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa Tigraay keessa akka bahan kan jedhu dabalata. Waa'ee deeggarsa namoomaa Ameerikaan irra deebiin deeggarsa namoomaa danqaa tokko malee Tigraay akka dhaqqabu gaafattee jirti. Shirri ijoollee Oromoo osoo hin leenjisiin Tigraayitti ergisiisanii ficcisiisuu kun akkuma itti fufetti jira jedhame. Akka maddi keenya jedhanitti Oromoon wobootti makamee nuun lola jedhanii waan sodaataniif waraana waan harkaa fixaniif saamicha miseensaa baay'ifannaa taasisaa jiru jedhani. Yeroo darbe godina Shawaa Lixaa Ambootti ayyootiin sanqallee duratti ijoollee isaaniif booyanii galan kan jedhu maddi keenya kun humnaan ijoollee marsanii Amboo keessa deemtee basaastuun funaanamte jedhan. Akka fakkeenyatti jedhan maddi keenya beekaa Ambassee magaalaa Amboo keessaa fuudhanii mooraa sanqallee geessanii dargaggoon kun leenjii waraanaa homaatu kan hin qabnee fi leenjii guyyaa sadiitiin dirree waraanatti ergamee achitti du'e jedhani. Itti dabaluun maddi keenya kun kan jedhan ijoollee sabboonummaa qaban kana funaananii leenjii malee biltsiginnaan dirree waraanatti erganii ficcisiisuuf ammoo sodaa waraanaa bilisummaa Oromootiin makamti miseensicha nutti baay'isti jedhu waan qabaniif qeerroon keenya quuqama qaban leenjii malee deemtanii du'a hin taane duutanii harmee keessan hin boochisinaa gara woboo isa ollaa keessan jiru dhaqaatii sirnicha shira kanaaf falmaa jechuun dhaamani. Guyyaa dheengaddaa Harargee irraa ajaja tasaatiin nu kaasan kan jedhan miseensonni poolisii humna addaa Oromiyaa keessa maddi keenya kun kana kan kaanes osoo fi qaama nageenyaa taanee jirru humna biraatiin marfamne jedhan. Yeroo ammaa naannoo Amaaraa geennee jirra kan jedhan maddi kun osuma deemnu beekuma jirrutti dhaabbadhaa jedhanii imala keenya dhaabnee jirra jedhe. Itti dabaluun maddi keenya kun kan jedhan wal dhabdee eenyuuf eenyuun lolla maaliif amma jidduutti dhumna jedhu miseensotaa fi hooggantoota jidduutti uumame walitti dhukaasanii akka wal miidhanis jedha. Kana malees waraana keessatti wal gaarreeffannaa humna addaa Amaaraa waliin uumamee miseensonni poolisii Oromiyaa rukutamanii kan jiranii fi warreen kaan achumatti hidhamanii adabbii waraana fudhataa kan jiran ta'uu maddi keenya kun nuuf himaniiru. Itoophiyaan hawaasni addunyaa yakkaawwan TPLF itti fufee raawwataa jiru osoo argu callisuun
naaf gaaffiidha jette. Mootummaa Itoophiyaa osoo addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF yakkaawwan garaagaraa itti fufee raawwataa jiru argee callisuu filachuun hawaasa addunyaa gaafiinatti ta'aa jira jedhe. Waraana Tigraay fi dhimmoota yeroo biroo irratti ibsa miidiyaaleef roobii kenniteen pirees sekireetariin waajjira ministeera muummee Bileene Siyyum qooda mootummaa federaalaa murtee dhukaasa dhaabuu gamtokkee fudhate gareen TPLF ammoo yakkaawwan garaagaraa raawwachuurra darbee naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti yeroo dubbii hammeessaa jiru kana callisuun hawaasa addunyaa baay'ee rifaasaadha jette. Akka Bileeniin jettetti mootummaan federaalaa gargaarsa namoomaa akka uummata Tigraay dhaqqabuuf akkasumas waqtii roobaa gannaa kana keessa akka uummanni naannichaa qotaniif jecha murtoo dhukaasa dhaabuu gamtokkee fudhate. Haa ta'u malee gareen TPLF dhukaasa dhaabuu diduun uummata naannoo Tigraay caalaa rakkoo akka saaxilamu gochuun dubbatti. Carraa kana murtee dhukaasa dhaabuu gamtokkee mootummaa federaalaa fayyadamuun qonnaan bultoota Tigraay akkasumas namoota gargaarsa namoomaa barbaachisu deeggaruu dhiisanii akka keessaa dhokachuuf tolutti namoota nagaa kakaasuu fi uummata Amaaraa fi Tigraay keessa jiran irratti ammoo miidhaa geessisuu filatan jetti. Humnoonni TPLF kan mootummaa shororkeessitoota jedhee labse garuu labsiin dhukaasa dhaabuu labsame injifatamuu humnoota mootummaa federaalaa dhoksuuf jechuun dhukaasa dhaabuuf haaldureewwan guutamuu qabu jedhan tarreessuun ni yaadatama. Haaldureewwan kunniin keessaa lafti naannoo Tigraay humnoota naannoo Amaaraan fudhatame akka deebi'u humnoonni Eertiraas naannicha akka bahan kan gaafatu keessatti argama. Raayyaan ittisa biyyaa labsii dhukaasa dhaabuu mootummaa fudhatee naannicha baahus humnoonni TPLF lafa humnoota naannoo Amaaraa na jalaa to'atan jedhuu fi naannoon Amaaraa ammoo lafa koo durii seera malee fudhatame jedhu dabalate bakka kanatti waraanni geggeeffamaa jira. Jireenyi qotee bultootaa naannoo Amaaraa fi horsiisee bulaa naannoo Affaar yeroo garee TPLF kan daran dubbii hammeessu filateen boora'aa jiru hawaasni addunyaa callisuu filachuun gaaffii jetti Bileeniin ibsa roobii kennite kanaani. Ibsa kanarratti komii hawaasa addunyaarraa mootummaa Itoophiyaa qabu Bileeniin kaaftee biraan TPLF daa'imman loltoota fayyadamuun isaa ragaan osoo jiru balaaleffachuu dhiisuu isaati. Murtee taasifame hordofuun loltoonni federaalaa yeroo Maqalee keessa ba'anitti qamadii kuntaala 400 olii fi zayitii nyaataa liitira miliyoona 2.5 raabsamuuf kuusaa keessa tureera. Gargaarsa nyaataa namooma gargaarsa barbaachisuuf naannoo Tigraay keessatti kuufamee jiru garuu TPLF tooftaa ittiin loltoota mindeessuuf akka oolfataa jiru gabaasni ni agarsiisa jette. Kana malees akka isin jettutti taanan gargaarsi namoomaa gara naannichaa geeffamuuf kararra jirus garee kanaan karatti danqamuun warra gargaarsi barbaachisu dhaqqabsiisuun rakkisaadha jette. Oduu biyya alaatiin USAID Samantaa Paawer daawwannaa hojiif gara Itoophiyaa fi Suudaanitti akka imaluuf jiran dhaabbatichi beeksiseera. Samantaa Paawer sanbata adoolessa 31 irraa eegaluun guyyoota 5 Itoophiyaa fi Suudaanii yeroo daawwatan aangawoota biyyoota lamaanii arganii waliin dubbachuuf jiru jedhameera. Daawwannaa Samantaa Paawer kana ilaalchisuun USAID ibsa baaseen hoggantuun kun gara Itoophiyaatti kan imalaniif naannoo Tigraay keessa beelli akka hin hammaanneef gargaarsa namoomaa dhorkaa tokko malee akka dhaqqabuuf mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuuf jedheera. Samantaa Paawer turtii isaanii Finfinneetti taasisaniin aangawoota olaanoo Itoophiyaa waliin kan wal arguuf jiran yoo ta'u hojii gargaarsa namoomaa USAID fi dhaabbilee michooma USAID ta'an Itoophiyaa keessatti hojjechaa jiranis ni daawwatu jedhamee eegama. Reuters akka aangawoota USAID tokko waabeeffachuun gabaasetti taanan Samantaa Paawer gorsa tika biyyaalessaa Itoophiyaa waliin akka wal argan akkasumas ministeera muummee Abiyyi Ahmad waliin illee wal arguuf abdii akka qabanidha. Samantaan imala isaanii Suudaanitti taasisaniin aangawoota biyyattii waliin wal arguun alattis sababa lola Tigraay Itoophiyaa keessatti dhalateen baqattoota gara Suudaanitti godaananillee ni daawwatu jedhameera. Samantaa Paawer fuula Tiwiitarii isaanii irratti waltajjiiwwan garaagaraa irratti gargaarsa namoomaa Tigraay dhaqqabsiisuuf mootummaa Itoophiyaa osoo hin daangessin hayyama haa kennu jechuun irra deddeebiin sagalee isaanii dhageessisaa turaniiru. Kun ammoo warreen keessaa mootummaa Itoophiyaa deeggaran biratti dhiibbaa hin malle mootummaa Itoophiyaa irratti taasifamaa jirudha jechuun qeeqama. Samantaan daawwannaa Suudaanitti taasisaniin biyyattiin gara sirna dimookiraasiitti ce'uudhaaf yaalii taasisaa jirtu keessatti USAID Suudaaniif gargaarsa taasisuu fi waan danda'uuf aangawoota biyyattii waliin dhimma kanarrattis ni mari'atu. Samantaan ministeera muummee Suudaan Abdallaa Hamdok walitti qabaa mana maree walaba Suudaan Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii fi aangawoota biyyattii biroos arguuf jiru. Samantaa Paawer gara aangoo dhaabbata gargaarsa guddaa kanaatti osoo hin dhufin dura gaazexeessituu turte. Waraana Yugosloovakiyaa duraanii keessatti geggeeffamaa ture bal'inaan gabaasaa turteetti. Samantaan bulchiinsa Obamaa keessatti gahee guddaa akka qabaachaa turte kanneen agarsiisan keessaa geggeessaa duraanii Liibiyaa Muhammad Gaadaafi aangorraa buusuudhaaf Ameerikaa waraana akka filannootti akka gargaaramuuf bulchiinsa Obamaa irratti dhiibbaa gochuun isa tokko ture.
dubartiin umriin isii ganna 50 ta'e kun yeroo ammaa dhaabbata gargaarsa Ameerikaa USAID olaantummaa geggeessaa jiru jechuun BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qaban isaan kana turanii waan hordoftaniif galatooma.